Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa soomanaa kutaa 8ffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa ba'u salaataa fi soomana ni dhorkaa? Tan jetti yoo taatu balballoomni gaafii tanaa. Osoo isiin hin dhalleen duratti bishaan dhalaa irraa ba'u salaata ni dhorkaa? Takkaa soomana ni dhorkaa? Yookaan salaata balleessaa? Tan jettu yoo taatu deebii gaafii tanaa. Intala dhalaa hoggaa dhaliinsaa dhiyaatte bishaan isii irraa ba'u xaahara. Garuu wudu'a ni balleessa. Saniif jecha salaata hin dhiiftu, soomanallee hin dhiiftu. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Manaamaan yoo maniyyiin narraa ba'e soomanni bada? Tan jettu yoo taatu tana balballooma gaafii tanaa. Namni tokko yoo manaabaan dhiirti dhalatti ida'amte, dhalaan dhiiratti ida'amte soomanni ni bada? Tan jettu yoo taatu deebii gaafii tanaa. Manaabaan dhalaaf dhiirti walitti ida'amuun maniyyiin namarraa bahuun waa takkallee soomanatti hidhaa hin qabu. Kun waan ati ofirraa fiddee miti, waan Rabbiin siin qananiise jechuu. Tanaaf jecha saniif jettee soomana kee hin furin. Humaa takkallee rakkoon sirratti hin jirtu. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Madaayyoo nama dhiige soomana namarraa balleessaa? Tan jettu yoo taatu balballooma gaafii tanaa. Namni tokko qaama isaa irraa yoo madaa qabaatee madaa isaa san waa dhaanii dhiigni irraa ba'e soomanni isaa ni bada? Tan jettu yoo taatu deebiin gaafii tanaa. Malas haa ta'u dhiigas haa ta'u fakkeenyaaf madaa qofaa miti ilkellee osoo ofirraa fuute osoo ilkellee cabsatte jechuudha. Kun ciftunuu soomana hin balleessu. Soomanni kiyya badi jettee hin nyaatin. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaawul Islaami. Sagantaa teenyarraa asumatti dhaabna. Haqa sagantaa birootiin hayyama Rabbiitiin walitti deebinutti nagaa fi tika Rabbiitiin jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.